baay'ee na dhukkuba hojjechuu dadhabee dhaabachuu dadhabee baay'ee na dhukkuba garuu mana yaalaa nageessi jechuu nan sodaadhe yoo biyya nageessite mooyyuu akka tasaa karoorri koo adda na jalaa citaa mana yaalaa dhaqee dhukkubni tokko yoo narratti argame madaamiin nan jaallattu jedhee itti yaadee jette obboleettii kana mee sagalee ishee dhaggeeffanneetu maal akka ta'e boodarran isin ibsa. Emayyuu interview sagatti fattadeen sitti odeessaa ture seenaa nan du'adee tasfaa qurraxee nan sitti odeessu gaarabbii lapheen na gubatii na fanadda'ee oolanii qallaan na seetamuuf gabaay'ee okkubsadheen ture. Dhugaa Waaqayyoo fawwariyaa majaabduu obboleettii gaarii Waaqayyo namaaf haa kennu. Inna ati teessee mana kiimiyaattee fayyitee hojjechuumoo qusattee galuu sii wayya jennaan. Haqiano waan tokko na keessatti argame jalli kun biyyaan na baafti harka duwwaadhee tomsi kikuuti. Achiin itti qoricha 60 na ajajame intala koo qorichuma diimtuu tokkodha. Ji'a lama liqimsii jedhanii na ajajanii. Nagaan isinii abaayatu hordoftoota yeroo mul'ata akka mooltan nagaa keessanii waan ajaa'ibaa yeroo takka jechuudha. Hancaaluun caalalitti nama baasaa jedhu biyya keenya beektu. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo mucaa kanarraa waa baay'ee barattu. Aniyyuu jechuudha ofiin taazzabe. Maaliif jenna yeroo takka isan caalutti darba jenne wanta isa caalutti nu dabarsu sana ofirratti hin beeknu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko wanta caalutti darbuuf yaada. Garuu wanta caalu sanatti darbuuf namni dursee maal qabaachuu qaba? Fayyaa qabaachuu qaba. Anama fakkeenyaaf waggaa har'aa waan tokkotti pilaanii baaseera yoon ta'e achi kan nama geessisu Waaqayyoodha mitiire fayyaa Waaqayyo nama laate sanaan mitiire isuma irratti iyyuu jechuudha ofirratti beekuun nama barbaachisa. Wanta hawwinu sana bira ga'uu fi maalan qabaachuu qaba. Viidiyoo mucaa kanaa irraa waa hedduu hubattu. Baay'een keenya haaluma amma mucaan kun dubbattu keessa jirra jechuudha. Waan sin ajaa'ibu obboleettii kana sagalee ishee jalqaba ageessaniitu. Garuu obboleettiin kun hiriyaa baay'ee yaada wal jijjiirruu akkasuma wal jajjabeessinuudha. Dubaayii keessa jiraatti. Waggaa dheeraa jechuudha duraanii biyya biraa turte amma gara Dubaayii jirti. Haa ta'u iyyuu malee jireenyi biyya ormaa hagam akka nama mi'u beektu baay'een isaa itti toleetu hin taane karoora jireenya isa boru isa fuula dura mul'ata isaa bira ga'uufidha. Kan namni amma dadhabee dafqee hojjetachaa jiru jechuudha. Obboleettiin kun akka ishee dhukkubu dursallee natti himne garuu erga beektu miti irra darbee erga qaamni ishee hundi dadhabaa dhufeeti na dhukkubattee natti himatte mana yaalaa deemii jedheeni. Mana yaalaa deemaa jedhee nan sodaadhe. Yoo dhukkubni na keessatti argame immoo qabanii biyya nagashuu jedhee nan sodaadhe. Karoora nan qabaa karoora koo galman ga'anii jettee waa baay'ee dubbatte. Karoora kee yoo fayyaa qabaatti miti kan itti ati fiixaan baatu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo si gargaara. Yoo dhukkuba salphaa ta'es qorichuma si laatu malee biyya nagashuu jettee sodaattee dhukkuba kee kana ofirran tursiisiini jedhee yaada kaasee fi amma isheen maaliif sodaatte beektu? Yeroo Dubaayii keessatti seerri haaraan ba'ee akka namni hundumtuu waraqaa baafatu yookaan immoo kan hin qabne akka biyya galu yeroo sanatti egaa hiriyaan ishee jechuudha. Isheen ammaa kun isheen anamma siinii himaa jiru kun hiriyaa kooti. Garuu kan ani hin beekne isheen hiriyaa biraa qabdi. Hiriyaa ishee kun mana yaalaa gaafa dhaqxuu dhukkubni keessatti argame yeroo sana gaa dandeessee dhaabachuu dadhabdee baay'ee bakka qaamni ishee dadhabee gaafa hospitaala geessanii sababa waraqaa fi dhukkuba keessatti argame. Gaafa dhukkubni keessatti argamu madaamiin ishee takkumatti qabdee biyya galchite. Otoo mucaan sun ofirratti hin beekin
amma mucaan karoora malee galtee jechuudha otoo isa jalqabattee hin xumuriin akka tasaa madaamiin qabdee biyya galchite amma obboleettiin suni baay'ee kan karoora ishee karaatti hambistee akkasuma immoo fayyaa ishee dhabuurratti baay'ee miira aariitiin gara biyyaa galte jechuudha. Hiriyyaan kun immoo deebite akkasumaan ta'ee jetteeti yaaddoo guddaa keessa jirti turte. Yaaddoo guddaa keessa galtee ani akkasuma itti oofee jechuudha sossobeetuma deemuus keessi wayyaa yoo fayyaa qabaatte miti kan ammati hojjettu kana kan nyaachuu dandeessu iyyuu jedhee gorsee achumaan tole bakka akkuma yaada waaqayyoo haa ta'u jetteettuma cabsiteetuma hospitaala nageessaa jettee madaamii ishee geessite. Gaafa geessitu dhukkubni ishee suni dhukkubuma biyya galchuu yookaan immoo kan madaamii sodaachisu ton taane egaa yeroo ammaa kana egaa obboloota koo hojiirraa akkasuma shittaa garaagaraarraa kan ka'u bakka utaalloo fakkaatee akkasuma laphee dadhabsiisu fakkaatee miira garaagaraatiin dhukkuboota garaagaraatu mul'ataa jira. Isa kana egaa qorichuma ajajanii fi qoricha kanammoo jechuudha ammallee fudhachaa jirti. Biyya galuun koo hafee otoo ati gara mana yaalaa dhaqinaan hin jenne ta'ee hin deemuyyuun ture jetteetu deebitee immoo dhuftee anaanii galatoomi naan jetti. Kana maaliifan gara keessan fide isiniin jechuu barbaadeeni wanti fayyaa caalu hin jiru yaa obboloota koo wanti fayyaa caalu hin jiru maaliif jennaani amma karoora qabna hundi keenya garuu karoora sana bira gahuudhaaf immoo sodaan biyya galuu otoo karoora kun xumuratiin biyya galaa laata ka jedhu sababa sodaarraa kan ka'e mana yaalaa dhaqnee ilaalamnu taanaani qoricha tokkoon argannu taanaani dhukkubni dhukkuba dabalaa qaama keenya fixaa gaafa adeemu gara du'aaf nu saaxiluutti nu geessa jechuudha. Kanaaf yeroo miira dhukkubaa argitan jechuudha nam fayya jettanii ofirran ilaalina sinii gale miti. Yeroo ammaa kana egaa baay'ee madaamota banadoolii manamaa ajajji haa ta'uyyuu malee immoo dhugaa dubbachuu fi namni tokko hamma danda'etti nagaasaa eeggachuun barbaachisaadha waaqayyoon gadiittis. Amma waaqayyo nagaa nuu laateera mitiire haa ta'uyyuu malee immoo nuti immoo waaqayyoon gaditti nagaa keenya eeggachuun nu barbaachisa. Isa mana hospitaalaatti waaqayyoyyuu akka nuti mana hospitaalaan fayyinuu fi ogeessa sammuu isaa banee fi ogummaa ittiin nama yaalu kennee fi mitiire isa ogeessi sun dadhabe immoo waaqayyotu fayyisuu danda'a waaqayyo jiraachisuu danda'a sinii gale mitiire. Kanaaf isa akka ogeessaatti dhukkuba keenya ogeessa bira geeffannee ilaallachuun dirqama keenya. Isa akka ogeessi dadhabee abdii kutannaa bira geenye sanammoo waaqayyooti dabarsinee waaqayyo akka fedhasaa akka nu godhu kadhachuudha. Kanaaf walumaa galatti nagaa wanti caalu hin jiru. Har'a nuti koo biyya kana keessa kan nu jiraachisu abbaa keenya haadha keenya yookaan qabeenya keenya miti. Fayyaa qabaannee fayyittii sanaan hojjennee jiraachuudha. Kanaaf fayyittii sana hin qabnu taanaan nuti har'a biyya namaa keessa jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Akkasuma immoo dhukkubni tokko deddeebee isinitti dhagahama taanaan dirqama yaalamuun sinirra jira malee nan fayya jettanii ofumarratti hin gatiina. Maaliif gaafa dhaqee qaama keenya miidhu gara dhukkuba biraattis nu jalaa jijjiiramuu danda'a. Akkasuma immoo qaama keenya akka balaa garaagaraallee hin danda'amne nu gochuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa obboloota koo ofirratti hin ilaalinaa. Jireenya biyya lafaa hin guunne kanaaf jenne tokko tokkommoo madaamiitti himachuu sodaatu. Tokko immoo bakka garaa dhiphinarraa kan ka'e yoon dhukkubsadhee na jibbuu laata jedhaniifa kan of sodaatan jiru. Isa kana bakka isaanuu nagaa qabnaa nu jaallatu mitiire. Kanaafiyyuu nutis immoo nagaa keenya akka nuuf eegamu gochuu qabnaa malee ofirratti ilaallee akkasittiin bakka hamma dhandhee bakka miira dadhabbii keessa galuutti of ilaaluu hin qabnuun isiniin jedhaa. Jabaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu turtina walii gootanii fi obboleettiin keenya amma kun egaa qoricha fudhachaa jirti fayyaa jirti.
Kanaafetti immoo waaqayyooti dabarsineerraa kana caalaa immoo fayyaa akka taatu abdii qabna. Isinillee jabaadhaan isiniin jedhaa gooftaan hunduma keessa wajjin haa ta'u. Viidiyoo kana irratti yaada qabdanii nu qooduu dandeessu. Akkasuma immoo jechuudha yaada dabalataa yookaan immoo komii yoo jiraatillee nu qoodaa isiniin jenna. Gooftaan isin haa eebbisu.